Beeksisa guyyaa ispoortii Oromoo UK kan bara 2014 hagayya 23 magaalaa Dirsitti qophaa'ee jira. Guyyaa kana kubbaa miilaa kan dhiiraa, kubbaa saaphanaa kan dubaraa, atileetiksii ijoollee, galgala immoo qophii bashannana addaa, sirboota adda addaa, agarsiisa uffata aadaa akkasumas nyaataaf dhugaatiin adda addaa qophaa'ee isin eegaa jira. Kottaa bashannanaa waliin bashannanaa. Hawaasa Oromoo Yorkshire.